oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Gurmuun nagaaf nageenya Itoophiyaa kibxata kaleessaa jechuun bitootessa 10 bara 2016 galgala ibsa baaseen shakkamtoonni 50 to'annaa jala oolcheera jedhe giddugala isaa Finfinneef naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Minjaar Shankoraa keessa gochuun kasocho'u miseensa garee harka lafa jalaan socho'uuti jedhee jira. Gareen kun waldaa amantii Ortodoksii hanga tokko gargaaramuudhaan bakka itti walga'aniif itti ijaaraman godhatee iccitiidhaan socho'aa akka ture ta'uusaa mirkaneeffadheeraa jechuun itti dabaluun beeksiseera. Garee iccitiidhaan gurmaa'e kanaati kanneen jedhaman shakkamtoonni 50 Finfinneef naannolee daangessan keessatti jeeqama hidhannoon deeggarame raawwachuuf socho'aa turan kan ittiin jedhe gamtaan kun suuraa shakkamtoota to'annaa jala oolche jedhees ifa taasiseera. Meeshaalee waraanaa adda addaa akkasumas nyaata kuufame kan garee kanaaf oolu maallaqa biyyootii adda addaa dabtara herrega baankiif galmeelee adda addaa to'annaa jala oolchuusaa gurmuun nagaaf nageenya biyyoolessaa Itoophiyaa beeksiseera. Gareen kun ka gurmuun kun farra nagaa ittiin jechuun ibseef humna naannoo Amaaraa keessa socho'u waliin iccitiidhaan hariiroo uumuudhaan ergama isaa fudhatee akka hojjetu ibsasaa keessatti tuqeera. Dhimma kana irratti ragaa dabalataa akka kennaniif ka gaafataman ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu poolisii federaalaa akka gaafannu nuuf himaniiru jedha gabaasa Kennedy Abaata. Dubbiimaan koomishina poolisii obbo Jeelaan Abdii immoo ibsa gurmuu nagaaf nageenyaan bahe irratti koomishinichi addatti ragaa kennuu hin danda'u jedhan. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gamasaan dhimma isaa hordofaa jiraachuu ibseera. Koomishinichatti daayirektarri hordoffii mirgoota namaaf kutaa qorannaa naannoo Salaamaawit Girmaay VOA'f akka himanitti hanga ammaatti iyyati maatii biraa isaan dhaqqabe hin jiru jedhan. Gurmuun nagaaf nageenyaa ibsa kaleessa baaseen shakkamtoota to'annaa jalaan oolan 50 waliin kanneen hojjetaniif adda durummaadhaan shira qopheessan ittiin jedhe maqaa qaamotii biyya alaaf biyya keessa jiranii tuqee jira. Kanneen keessaa tokko waggaa tokko darbeef mana hidhaa keessa kan jiran Dr. Wandosanaa Saffaaf gargaaraa Piroofeesaraa Siisaay Awgichoof Yordaanos Alamee keessatti argamuu jedha gabaasi Kennedy Abaata. Hawaasni naannoo fi paartiin siyaasaa Itoophiyaa tokko godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti namoonni nagaan ajjeefamaniiru jechuudhaan himataniiru. Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Diichoo keessatti lammiiwwan nagaan humnoota mootummaan ajjeefaman jechuudhaan jiraattonni naannoof innaat paartiin beeksisaniiru. Namoota ajjeefaman jedhaman toora namoota 10 ibsa baaseen katarreesse innaat paartiin hidhattoonni hin beekamne raayyaa ittisa biyyaa tokko ajjeesuu isaaniitti aansee humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatanii jedhee jira. Paartichi namoota du'an maqaa inni dhahe keessaa 2 obbolaa isaanii ta'uu ka dubbatan dubartiin tokko obbolaan koo waldaa naannoo jiru aabboo sagaduuf innaa dhaqanitti raayyaa ittisa biyyaarraa rasaasa dhukaafameen ajjeefaman jedhan. Itti gaafatamaan hariiroo alaa innaat paartii obbo Daawit Birhaanuu har'a VOA waliin gaaffiif deebii geggeessaniin godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Diichootti bitootessa 5 bara 2016 namoonni nagaan ajjeefamuu jiraattota naannoorraa mirkaneeffanneerra jedhanii kanaafis raayyaa ittisa biyyaatu itti gaafatamaa jedhan. Toorri maqaa namootaa nu dhaqqabee jira kan jedhan obbo Daawit kanneen biroon 3 immoo eessa akka jiran hin beekamne jedhaniiru. Obbo Daawit akka jedhanitti kanneen ajjeefaman kana awwaaluuf bitootessa 8 gaaffiin dhiyaatellee fudhataman argannee jedhan. Haati kabiroon abbaa warraan isaanii abbaa ijoollee 2 dura ajjeefamuu dubbatanii maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafataniiru. Dhimma kana ilaalchisee ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne garuu dhiyeenya Maraawii keessatti ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatame jedhame ilaalchisuun VOA'f ibsa ka kennan ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu raayyaan ittisa biyyaaf walumaa gala humnoonni mootummaa adeemsa waraanaa hanga ammaatti jiruun siviilotaaf waaltaalee siviilii irratti haleellaa qiyyaafate raawwanne jechuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya haala yeroo irratti televiziyoona biyyattii irratti dhiyaatanii ibsa ka kennan ajajaan humna waraanaa waliigalaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa Oromiyaas ta'e naannoo Amaaraa keessatti ajjeechaa raawwatameen walqabate karaayyaa ittisa biyyaa yakku ofirraa ittisaniiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo adda addaatti ibsa baaseen walitti bu'iinsi naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessatti itti fufee jiru namoota nagaa miidhaa jiraachuu tuqee furmaati karaa nagaa akka kennamu irra deebi'uun waamicha dabarseera jechuudhaan Asteer Misgaanaaw gabaasteetti.
Namoottan kibba Itoophiyaa irraa hojiidhaaf jecha gara hidha laga Abbayyaatti ittuu imalaa jiranuu garee hidhattootaatiin butamanii 272 ammayyuu akka qabaman jiranu maatiinii fi dhaabbanni namoottan kana hojiidhaaf qaxaree ibsanii jiru. Namoottan kun garee hidhattootaa Faannoo jedhamuun erga butamanii guyyoottan 23 kan darban yommuu ta'u, gareen namoottan kana bute dhiyeenya kana ibsa kenneen sa'aatii 72 keessatti akka gad lakkisu beeksisee ture. Namoottan kun ammayyuu akka gad hin lakkisamne kan ibsanii hoogganaan piroojeektii dhaabbata ijaarsa Nikootiikaa dhaabbata hojjettoota kana qaxaree obbo Mulgeetaa Allene namoottan sana gad lakkisiisuudhaaf jecha birrii miliyoonii 4 kaffalanuus gareen hidhattootaa godina Goojjam Bahaa naannoo Goozaamiin irraa gad lakkisuus gareen biraa immoo bitootessa tokko bara 2016 gara bakka Amaanu'eel jedhamutti qabee hidhuu isaa ibsaniiru. Akka obbo Mulgeetaan jedhanitti gareen hojjettoota kana qabate furtuu konkolaattota dhaabbatichaa 4 erga fudhatee booda birriin miliyooniin 6 kaffalamuuf malee akka gad hin lakkifne beeksisuu isaas himaniiru. Firoottan isaanii beelaan dheebuudhaa fi dhukkubaan rakkachaa jiraachuu isaanii kan ibsan maatiiwwan butamtoota kana mootummaan dhimmicha irratti xiyyeeffannaa gahaa akka hin kennine ibsuu isaanii Kennedy Abaatee Hawaasaarraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo baankiin daldalaa Itoophiyaa xumura torban darbee namoottan maallaqa herreega isaanii keessa hin jirre ala fudhachuun isaanii rakkina teeknikaatiin waan mudateedha jechuudhaan ibsa kennee jira. Oduun kun bal'inaan kunooti. Baankiin guddichi kan Itoophiyaa rakkoon teeknikaa maamiltoonni isaa maallaqa herrega isaanii keessa jiruun ol akka baafatan erga taasisee booda doolaara miliyoona 40 ol deebifachuuf yaalaa jiraachuun gabaasameera. Sabaa himaan biyya keessaa akka gabaasanitti rakkoon kun baankii daldalaa Itoophiyaa erga mudatee booda maashinoota maallaqaa guutuu biyyattii jiran fuullee toora namootaa dheeraan uumamee ture. Rakkoon kompiitaraa sanbata darbee kun barattoota yuunivarsiitii hedduu kanneen maallaqa kana baafataniin miidiyaa hawaasaa irratti tamsaasame jechuudhaan hoogganaan olaanaan baankichaa Abee Saanoo dubbataniiru. Baankichi maallaqi hagamee akka ba'een dubbanne garuu Abeen tuuta oduuf akka himanitti ennaa rakkoon teeknikaa sun mudate walakkaa miliyoonaa akka ta'an maallaqa baafataniiru jedhan. Gaazexaaleen naannoo akka gabaasanitti qarshiin Itoophiyaa biliyoonii 1.4 yookaan doolaara miliyoona 42tu bade. Rakkoon uumame kun fooyya'insa sirna idileef sakatta'insa geggeessamuun malee haleellaa marsariitii irratti geggeessameen miti jechuudhaan baankiin biyyoolessaa ibsa baaseen beeksiseera. Rakkoon kun hamma furamutti sirni baankii Itoophiyaa sa'aatilee hedduudhaaf adda citee waan tureef maamiltoonni maallaqa baafachuu hin dandeenye. Kan bara 1963 keessa hundeeffame baankiin daldalaa Itoophiyaa maamiltoota miliyoona 40 kan qabu baankii guddicha. Abeen akka jedhanitti baankichi maallaqa bade deebifachuuf poolisii waliin hojjechaa jira. Barattoota maallaqa kan isaaniin taane baasan irratti himannaa hin dhiyeessuu jedhan. Dhimma kanarratti yaada kennuuf dubbii himaan baankichaa argamuu hin dandeenye jedha gabaasi madda oduu Associated Press irraa argame. Hayyee oduun keenya kanuma ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootii fi godina Shawaa Kaabaa aanaalee ollaa keessatti waldhabdeen eenyummaa irratti xiyyeeffate uumamee ture furmaata osoo hin argatin dhiifama. Lolli aanaa Jiillee Dhummuugaatii fi magaalaa Haxaayyeetii fi Efraataa Gidim torban tokko oli lakkoofsisuu isaatii fi namoonni du'uu isaaniitii fi qabeenyis manca'uu isaanii jiraattonni beeksisanii jiru. Kantiibaan magaalaa Haxaayyees mootummaan nu qaqqabuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessaniiru. Tsaayii Daamxoo gablata qabdi. Waldhabdee eenyummaa bu'uura godhate naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaa aanaalee ollaa ta'an keessatti uumame guyyoota 8 ol kan lakkoofse lubbuu namootaa galaafateera. Miidhaa qaamas qaqqabsiisee qabeenya hedduunis manca'eeraa jechuun jiraattonni naanna'ichaa himanii jiru. Jiraata aanaa Jiillee Dhummuugaa magaalaa Sanbatee ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan ka'umsa waldhabdee kanaa ennaa ibsan.
Ji'a kana gaafa guyyaa tokkooti kan jalqabee lolli kun kan jalqabuuf bakka Anajilee Dummugaa ganda Kollaash Gaamurratti tiksitee nama tokko ajjeestee nama lama madeessitee loowwan fudhattee dabarte achirraa lolli babal'achuudhaan hanga guyyaa har'aadhaa lolli babal'atee gaggeeffameera. Gandoota akka Baancirraa kaasee hanga magaalaa Sanbatee fi magaalaa Makkannaa Axaayii daangessutti guyyaa har'aadhaa baay'ee adda ka taasisu dhimmoonni isaanii of qindeessanii godina Shawaa Kaabaa walitti guuramaniitti konkolaataa halkan wal fe'anii dhufanii kan lola kaasanii kanaafuu haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Lola guyyaa 10 kana keessa nama 29 kan du'e loowwan fudhataman qabeenyi barbadaa'an lakkoofsan qabu. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa naannawaa Alaalaa ta'uu isaanii himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan sababa waldhabdee tibbanaa jechuun haala jiru sagalee Ameerikaaf himaniiru. ጦርነቱ ከተጀመረ ዛሬ 8ኛ ቀኑ የለን ኩሪብሪ ዋጮ ነጌሶ ሞላሌ እነዚህን አቃጥለዋል ቤቶች lolli kun erga jalqabee guyyaa 8ffaadha. yeelen waachoo kurii birrii nageessoo molaalee manneen iddoowwan kanaa guban qabeenya qonnaan bultootaa harree gaalaa fi re'oota oofanii gara isaaniitti fudhataniiru. nama Yawaalaa Sheet jedhamu nu jala ajjeesaniiru. naannoo keenya seenanii erga akkas godhanii booda uummanni karree bakka jedhamuu fi zamboo iddoo jedhamutti baqatanii jiru. walitti fufiinsaan namoota 7 nu jala ajjeesaniiru. Jiraataan magaalaa Sanbatee kan biraan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan sababa walitti bu'iinsa guyyoottan lakkoofseen lubbuun namoota 29 olii darbeera jechuun himanii jiru. Magaalaa hammaa baay'ee kana keessa guutuu kuroota dhukkaafa jira. Yeroo jalqaba kan tasaadhaa gartee dubartii fi saawaa keessatti gartee uummata lolte saawaa fi gaala fitte kanarraa kan ka'e gartee lolli kana eegalee Sallee nama lamatu nurraa madaa'een tokkotuun nurraa wareegame tokkollee gara Adaamaa kan ammoo hospitaala deemee jira. Aduu har'aa kana namoonni hangammaa hin beekamne jedhu namni hangammaa beekame namni beekama afurii nagoonni akkuma kana nama sadii. Kanaa ijoollee dhimmoota magaalaa Sanbatee dhuunfannee magaalaa kana barbadeessuu qabne banni kaayyoon isaanii guddaan kanarratti kan xiyyeeffatanii jiranii. Kaleessarraa eegalee walitti bu'iinsi kun daran babal'ateeraa kan jedhan ammoo jiraataa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Axaayyeeti. መንገድ እየወጣ ነው። አሁን ማህበረሰቡ የተወሰነ የቀረው እየወጣ ነው። ሆማ ፈለህን ቀቡ በሃጅራ አማ ሐዋስኒ ሀፌ በሃጅራ ጉያ ለመፋ ይሳ ቀበቴራ ኢሳን ነሞተ ሂዳተን ሸኔድ ሀንጋ አማት ነሞኒ ሸን ዱአኒሩ ኑቲሞ በቀቻ ጅራ namni kan biraan jiraataa naannawaa Alaalaa ta'uu isaanii kan himan rakkoon kun hundee gadi fageeffateera furmaata argachuu qabaa jechuunis himanii jiru. አማራውን ሲያጠፋ በአማራው አጥፊውን መዞ ለህግ ማቅረብ በኦሮሞም ሲያጠፋ አጥፊውን መዞ ለህግ ማቅረብ kan amaara ta'e yoo balleessu amaaraan qabamee seeratti dhiyeessu Oromoon yoo balleessu Oromoon qabamee seeratti dhiyeessuudha. kan nageenya buusu kana qofaadha. jaarsummaa fi seeraan dubbii qabbaneessuudha. isaan kan jedhan caafaadhaa jalqabee hanga Shawaroobititti lafti kan Oromooti. magaalaan Axaayyees Molaleen wacoonis kan keenyadha jedhan kana mootummaan sirnaan ilaalee xiyyeeffannoo itti kennee rakkichi hiikkachuutii qaba. Abbaan Gadaa Walloo Ahmed Mohammed haalli jiru rakkisaadha daandiin cufaadha jechuun rakkoo kana furuudhaaf waan taasisamaa jiru ibsaniiru. Karaan illee addaan citee aanaa jiillee xummuugaatii fi aanaa xummaa fursee adda citee godina kanaan illee adda citee jira. Abbootiin amantaatii fi warri abbootii gadaatillee hundi qabamee falli waan kanaa maalii kan jedhu madoon isaatis gara asii as deemu nyaatillee akka isheenu godhuudhaaf tattaaffii guddaa godhamuu jira. Garuu uummanni kun nyaata baada dhabee karaan irraa cite baatii tokko ta'uuf deemuu jira. Nullee karaa deemnee achi dhannee dubbifnuuf hin qabnu. Hoogganaan illee namni dhaqee dubbisuu danda'u hin jiru. Warra naannoo Amaaraa namni namatti dhiyaatee nama mariisu hin jiru. Fintalleeyyii kana waan sodaataniif dhufee namni dubbatee namaa wajjin dubbatee deemu waan hin jirreef. Ofumaa fi namatti dubbannu dhabneetuma daangaa keessan irra ta'a ofumaa eegaa qe'ee namaan dhaqinaa ittiin deeminaadha. Akkanatti kallattii itti kennaa jiran akka abbaa gadaattis warra akka abbootii amantaattis. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa walitti bu'iinsa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo himatu. Abbaan Gadaa Ahmed Mohammed ammoo gama isaaniin waraanni bilisummaa Oromoo seenne soba qotee bulaa ofii isaatii jiru malee wallaahi wabillaahi adda bilisummaa Oromootiin warri achi jiru ammuma kana amma warra achi jiraata achi barbaadde namni tokko adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu achi keessa hin jiru jiraata achiiti kan ofirraa lolaa jiru. Kantiibaan magaalaa Axaayyee obbo Tamasgin Tasfaa yaada kennaniin Axaayyee ተወሯል። ያው ብልሻው ነው የሚችለው ሞከረ አለቀ። ያው ሸኔ በለው እንግዲህ Axaayyeen weeraramteet uummata baraaruuf milishaa yaalii taasiseera. kanuma kan seene shaneedha.
furmaanni mootummaan qaamolee rakkoo qaban lamaan irratti tarkaanfii fudhachuudha. Namni dhumeera reeffa kaasaa jirra rakkisaadha mootummaan nuuf qaqqabuu qaba. Walitti bu'iinsa lubbuu lammiilee nagaa galaafachaa jiru kanaaf jiraattonni godina addaa saba Oromoo hidhattoota faannoo himatu. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa immoo waraana bilisummaa Oromoo himatu. Waraanni bilisummaa Oromoos ta'e hidhattoonni faannoo gama isaaniin lammiilee nagaa irratti kan hin xiyyeeffanne ta'uu ibsaa turaniiru. Dhimma walitti bu'iinsa kanaa ilaalchuudhaan godina addaa saba Oromoo irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uutii itti gaafatamaan waajjira milishaa aanaa Jillee Dhumuggaa obbo Ahmed Muhee odeeffannoo akka hin qabne sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimma walitti bu'iinsa lubbuu lammiilee nagaa galaafate kana ilaalchisuudhaan gama bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin hanga gabaasni kun qindaa'etti ibsi bahees ta'e odeeffannoon kenname hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Ammoo gara Ameerikaatti deebina lakkoofsi godaantota biyyoottan Laatiin Ameerikaatii fi Afrikaa dhiyaarraa dhufanii magaalaa Niiwoork keessa qubatanii waggoottan lamman darban keessa dachaa 3 dabaluun isaa gabaasamee jira. Waa'ee kanarratti gabaasa Aaroon Raaneen magaalaa Niiwoork irraa qopheesse jaallanne gammadaatu harkaa qaba. New York naannoo Harlem jedhamu keessatti gareen godaantota Afrikaa dhihaa mana nyaataa dhiyoo jirtu tokkotti walitti dhufanii nyaata aadaa Afrikaa mi'eeffatu. Senegaal xiqqoo jedhamuun kan beekamu naannoon kun namoota haaraa dhufan ho'aan kan simatu yoo ta'u baay'een isaanii iddoo kana ga'uuf imala ulfaataa fi gareewwan yakkamtootaa isaan mudatanii jiru. Mahmud Senegaal irraa dhufe dhimmi immigireeshinii isaa xumuratuu hin argatiin maqaa abbaasaa ibsuu hin barbaanne akkas jedhe. He says he went from Morocco to Spain to El Salvador to Nicaragua. Morocco, Spain, El Salvador, Nicaragua ga'ee dhumarrattis Meeksikoo seene. Namoonni seeraan ala nama deddeebisan hedduutu jiru. Atoobusattuun seenin dura dhaabsisanii qawwee mataa godaantotaatti qabanii maallaqa gaafatu. Yoo maallaqa hin qabdu ta'e waanuma qabdu hunda sirraa fudhatu. Baay'ee ulfaataadha. Namoonni hedduun yeroo Ameerikaa ga'an haala jireenya hamaa fi yeroo baay'ee wanta isaan hin eegnetu innaa raawwatamu isaan mudata. Namni biraa Mahmud Doraame jedhamu pireezidaantii waldaa lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Senegaal ta'uudhaan hojjetu. Everybody probably think before you come to America you think this is a place to be. Namni hunduu tarii gara Ameerikaa dhufuu isaa dura bakki itti jiraachuu qabdu kana jedhee yaada. Godaantonni kan yaadanii Ameerikaan